Aye harka fuudhee Oromoo baga jiraattan Oromoon nagaalle yoon qabaanne nagaa wal gaafachuun aadaa isaati. Kanaaf nagaa wal gaafachuun dhiifnu uduu nagaa dhabnu uduu nagaa hin jirreeyyuu nagaa wal gaafata Oromoon aadaa bareedaa aadaa guddaa qaba. Adhallee waa jechoo fi waa jechoo barbaada. Oromoon bakka jiru hundattuu nagaan qabu. Ka biyya keessa jiru nagaan qabu, ka biyya alaa jiru nagaan qabu. Bakka bashannanaa taa'ee waan Oromoo waan biyya ofii yaada namni. Bakka deemu marat bayaa galatti hirribaa ka'ee lafaa dammaqee yoo waa nyaatu yoo maal jedhu sabni kiyya namni sammuu qabu namni yaada biyyaa qabu sabboonaani waan bitti itti jirtu gaddaddoo sabni ofii itti jiru kana waan yaannuufi kanaaf carraa arganne marattu wama Oromoo gaddaddoo saba keenyaa rakkoo saba keenyaa kana akka rakkoo kana akkamiin akka ofirraa mulqinu karaa dandeenyeen beekumsa qabnuun waan dandeetti qabnu hundaanuu itti fixanneeti yeroo keenyas humna keenyas qabeenya keenyas beekumsa keenyas itti fixannee gaddaddoo saba kanaa keessaa baasuu fi yaalii goona jecha. Maaliif namni biyya hin jiraanne biyya waan hin jiraannee fi yaadni kun itti dhagahamu jechoo miti. Martuu rakkoon saba kiyyaa rakkoo kiyya jedhee waan sabni keenya namni fudhannuufi kanaafi waan saba keenyarraa yeroo hundaa hin dubbanna sa'aatti arganne hundattuu silaa hulee akkanaarraa uddu sabni kiyya nagaa ta'e hadha yookiin faaruufa isinii dhiyeessa faa yookiin waan adda addaa waan bashannanaadhu kana farraa isinii himuufa danda'a ture. Garuu sabni kiyya waan kanatti hin jirreefi wanni an dubbadhu wama saba kiyyaatti cinqima gaddaddoo rakkoo siqaayi chiggiri kanarraa dubbadha kanarraa dubbadha. Hadha wanni dubbachoo dhufeefi waan biltsiginnaan Tigraayitti jaarsummaa ergatte kana Oromoon maal irraa barata ka jedhu. Jaarsummaa Tigraayitti ergatte jaarsummaa na araarsaa jaarsummaa nuu taa'a koota jettee biltsiginnaan jaarsummaa Tigraay ergatte. Oromiyaatti maal ergatan ooraalii 15 oolaarii 30 Gujitti oolaarii 50 Wallaggatti ooraalii 60 Arsitti akkana ergatan. Iyaandaandii teessanii isin fidnaa jedhaa jecha. Warra Tigreetiin maal ergan jaarsota abbootii amantaa atileetota warra nagaa buusan warra nuu kadhata warra nuuf maal godhan tokkummaa nageenya nuu buusan jedhanii yaadan ergan. Tigraay maal barbaada? Ummanni Oromoo maal barbaada? Tigraay ummanni Oromoo maal barbaada? Tigraay maaliif jaarsummaa isaan barbaachise? Ummata Oromoo maaliif wattaaddara militarii isa barbaachise? Ilmaan Oromoo ajjeesaa, ilmaan Oromoo qalaa, ilmaan Oromoo mana irra gubaa, ilmaan Oromoo salphisaa. Oromoon kanatu isaaf ta'a, kanatu isaaf jaalataa nama Oromoo dubbatu afaan Oromoo dubbaturraa nama Oromoo keessaa bahee Oromoo bilisoomteetta jedhu irraa dubbii ajaa'ibaati jara kenna dubbii ajaa'ibaati dubbii garaa nama nyaattu. Sabni miliyoona 50 sabni safuu qabu sabni ormaaf horiif bineensaafis gara nyaattoo qabu sabni akkanaa guddaan salphateetti sabni miliyoona 50 akka miliyoona akka nama 5,000 laakkameeti harbaa kamsaa itti adeemaati isa cafaqan. Haati Oromoo ilma ofii ka qoraan guddisaa qoraan cabsaa guddifte itti dhabdi. Abbootiin itti salphatan. Haawoliin daa'imman itti dhuman.
Oromoon biyya san keessatti akka second citizenii ta'etti jiraatu. Biyyi kun ummanni Tigree miliyoona 50 akka miliyoona 5 akka miliyoona 50titti kabajaan uf kabajjisiiseet laphee dhiibeet taa'eet maaliif lannoo kiyya natu deemsisa waan anaaf tanatu beeka waan ummanni Tigraayiif isaaniif malu natu beeka kana natu godhate si'ii miti kanatti jedheeti ummata Itoophiyaatiif hima. Jaarsootiin ergaman salphinaan ufirra garagalanii galan. Salphina uffataniiti. Tigray, they're so much better. They're so clever. They know what they're doing. Ummanni kunniin ummata beeka. Waggaa 27 haa cafaqanii haa fixanii isin Oromo jedhaas nu fixan haa ta'u. Isin Oromo ati Oromo maqaa Oromo isaanii isin fixna. Homaa rakkoon jiru Oromummaa keetiin. Ati Oromo miti Oromo ta'uun qabdu jedhaan nuti maatii miti kan nu fixan. Ati Oromo saba guddaa Finfinneen keeti hadhuura biyyaatti. Jedhaan nuti maati nu fixanii nu hidhanii haa ta'u. Homaa miti. Tigraayin waliin liganaa tadaraaddarran. Maal jedhe mammaa kootu jira beektaa haga barri darbuuf ka abbaa kee ajjeese waliin taa'ii nyaadhu jedhe. Barri haga darbuuf ka abbaa kee ajjeese waliin taa'ii nyaadhu jedhe. Barri yoo dhufe Tigraay illee gizee itti gaafatamtu jiri. Ummanni Tigraay ummanni TPLF ka wanjala namoota ciree fixisaniin hunduu hin gaafatama gizee ofiititti. Hadha garuu Tigraay gola aantummaa Oromooti isaa waliin hojjanna karoora tokko qabna. Independency Oromoon ufiin uf bulchuu yaada harka baafatee ummata Oromoo ufii filachuu ufii uf bulchuu resource ufii fayyadamu Oromiyaan ta Oromooti jedhee uf bulchuu danda'u kana waan isa barbaachisuuf kana Tigraay illee feeti isii kana waan ta'eef Tigraay waliin ilil jennee harka dhoofne baga nagaa dhufte Tigraay kennu law haga barri dhufeeti gumaa baafnuuf jechuun barri teennee dubbannuuf ka Amaaraatuun baafanne ganaan baafanne kanaa waliin nu araarsu waliin nu biltsiginna jedhaniit waliin nu araarsuu fi waliin nu cafallaqaaran no intaatu dubbiin akkana Tigraay garuu hagala tooman jaarsootii maal godhanii ofirra deebisan salphina itti godhanii ofirra deebisan wanni akka Tigraay dubbii jaarsummaa ka barbaachisu ummata Oromoo ummata Sidaamaa ummata Benishanguli ummata Somaalee ummata Walaayita ummanni Itoophiyaa martuu federeeshinii barbaada taa'ee biyyattii tanaaf nageenya biyyattii tanaaf hojjetu Tigraayiif callaa waan hin taaneef dubbiin tuni hojjettu ummata hundaaf Itoophiyaa hundaaf jettee Tigraay jala buttee jaarsolee zeeroo itti martee ofirra garagalchite. Thank you Tigraay. Messaging keessan dhagaameera hubanneerra argineerra kanaaf Oromoo fi wattaadara ergama Tigraayiif jaarsota ergama abadan warri Oromoon biltsiginna jettanii jala fiigaattan hadhallee burjaajoftanii silaa uduu Oromoon bilisoomtee jaarsummatu itti ergama. Oromoo waliin taa'ee dubbata qawwee qabatee mana gubaatti ilmaan Oromoo fixaati miti. Hin salphattan warri biltsiginnaa hin salphattan mootummaan biltsiginnaa kun kufuuf jala gahe Oromoon hadha abbaa isaa tumsu mara waliin hojjeta. Tigraay yaada tokko qabna welcome waliin dalan haga mootummaa Minilikii mootummaa cunqursaa mootummaa sirna hamaa kana ofirraa fonqolchinuuf Tigraayin illee ofi daballee waliin hojjanna. Gibx illee yoo dhufte welcome Gibx illee kottu waliin hojjanna. Maaliif garbicha ta'ee biyya kiyya keessatti biyya haadha abbaa kiyya lafa haadha abbaa kiyya handhuurritti itti awwaalame keessatti garbicha ta'ee second citizen ta'eeti biyyatti jiraadhu biyyatti sodaataadhaaf biyyatti hirribaa yoo ke hadha yoom dhufanii natuma hadha yoom dhufanii ajjisa hadha tiyya yoom ajjisa hadha mana kiyya kan yoom narra guban jedha mirga
mirga biyyan qabne keessatti mukan dhaabu giddibiin ijaaru nothing takka kunniin takka hin ta'u. Gibs illee yoo kan ugarta hin gargaara. Oromoon dhagaraa qabannee itti fiina madooshaa qabannee waan qabnu maraanu jissuuf deemna mootummaa kana yoo ka garagalchuu kana beekuu qabna. Muka sanniin hin bubuqqifna lafarraa yoo mootummaa kana isa dhiibbaarra fidee yoo isa jissu mootummaan kun haga inni gurri isaa ka duude kun inni dhaga'uufi waan mootummaa kana miidhaa hundaa ima godhama. Gola'aantummaa kanu aane hundaa wali qabannee jecha. Si galee Oromooni sabni guddaan sabni kabajamaan wanni cafaqamaa jiraatuuf maaltu jira? Wanni cafaqamaa jiraatuuf maal jira? Hadha salphina Oromoo waggaa 150 baran. Hadha waggootii lamaa kana keessatti illee waa gudda baran. Waa gudda baran. Hadha uduu lammaan urgee Oromiyaa ክልል ፕሬዝዳንት ኦሮሚያ ሳይራ ጊዜ ካኢቲ ማሊ ሚሊተሪ ሚኒስተር ሚሊተሪ ተይጀን ሰኒ ዲደ አብይ ነማ ብራአት ሶቃዱ ኦሮሚያኒ ወኒ እኒ ዱቴፍ ወኒ እኒ ሎሌፍ ወኒ እኒ ራኮ ትገልሰኒ ዴቢ ተኮለን ዴቢብኔ ዴቢ ከነሲላ ዴቢሴ ከኤቲ ዱራ ዱፋ አመ ነማ ብራአት ሶቃዱ ጀዴ ኡዱ አብይ ኢትዳሜ ሰንዲደ ኦሮሞ ሲላዳ ሀርከ ኢሳ ዶፍቴ isa duukaa jirti. Hadha lammaan ufillee hin jiru Oromiyaatti illee rakkoo naqeera. Hadha silaa lammaa uduu urgeessanii cichee inni illee rakkoo keessa hin jiru Oromiyaa illee rakkoo keessa hin taate. Garuu hadha inni illee rakkoo qilee ashuutii keessa jira. Oromoon illee rakkoo guddaa keessa jirti. Garuu mootummaa akka garbichaatti nama bulchu. Poolisiin garbicha. Mootummaan garbicha waraqataan deemiti mana kana gubi nama kana ajjeessi yoo jedhan poolisiin dhaxxee nama kana ajjeesti. Poolisiin dhaxxee sammuu qabu namni kunniin waraqataan nama bulchaa. Namni sammuu ufiitiif fayyadameeti sammuu ufiitiin mirgi dhala namaa eeggamee horiin illee namni illee biqiltuun illee namni martuu kaqiita ta'e wanni uumaan martu ka qixa ta'etti jiraatu malte Oromoo dhaqaniit mana irra gubanii ililtaa dannasaatti nu maxxansan. Ilma namaa ajjeesaa bineensaa kennaatti mirgi namaa ka ittiin kabajame. Kun safuu kun rakkoo guddaa keessa jira dhiiroo. Kana hadha wanni barannu ammoo abadana Oromoon ammaan booda akka Tigray qawwee ofii hidhattee biyya indipendentii ofii Oromiyaa ofii ijaartee ka isii bulchu ammaan booda ka Oromiyaa bilisa baatee Oromiyaa bilisa taatee sabaaf sablammiif keessaa qabdu ka Tigraay waliin bultu ka Amaara waliin bultu yoo feete ka Guraagee waliin bultu ka Walaayita waliin bultu ka fedha waliin bultu. Garuu eenyullee waraqataan dhiibeet nama kana ajjees nama kana hidhi nama kana jedhee ittiin tadaraaddarre Oromiyaa uf dandeette kana irratti jala burame kana irratti Oromiyaan hojjetti halkanii guyyaa jecha. Ka ammaan booda kana malee kana alam deebiin illee hin jiru. Biyyittii sunuu nagaan taatu maal goota abii kisaaraa yaalaadhaan. Warri isa faana yaalaa deemaarta hundinuu badii keessan boolla keessan soqachuu qabdan. Ka gaarri najjigee mannaa ka sabni najjigee wayyaa jedhan. Sabni keessan ka isin jigee wayya ka sabni keessan ka isin dhangale. You know? Sabni ni gaachana sabni ni qawwee miti kan nama baasulle saba ummata Oromoo qawwee qabatanii fiiddan kana hadha waan guddaa seetan. Boruudha ammoo boolla seetan illee beekuu qabdanii jecha. Kanaaf Oromoof qawween hin malu. Oromoof aadaaf safuu qaba gadaan bula. Kabajjaa namaaf qaba kabajjaa wama biqiltuuf wama uumama maraafuu kabajjaa qaba Oromoon. Oromoo kabajjaa guddaa kana qabu kabajjaa dhaabsisaniit qawween isa bulchanii kaan ammoo ushururuu jedhaa deeman. Kanaaf
hin fudhannu. Mootummaa Abiyyi waan Abiyyi jedhe hin fudhannu. Mootummaa keenya haga dhaabannu qabsoon keenya itti fufa. Ciccinee irra dhumnee qabsoo keenya ufaaf deemsinee kana bilisan baana. Kanaafi haga biltsiinaan gatteettee dubbattuuf waan Oromoo isaan malu haga dubbattuuf teettee waliin tadaraaddarutti nageenni dhalatu kan abadan itti nyaadhaa dhugaa kanuma dubbachuu dhufee galatooma.